Hello everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to teach you 5 common English mistakes you should avoid. Nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaa Tube baga gara channel keenyaa deebitanii nagaadhaan dhuftan. Har'a afaan Ingiliffaa keessatti dogongorawwan 5 isin beekuu qabdan baay'ee kan isin barbaachistu. Afaan Ingiliffaa keessan yeroo baay'ee kan ol siinii kaastu jechuudha. Maalidhaa dogongora kana warroonni eegaltoota kan yeroo baay'ee isaan irratti illee nan argaa akkasumas warroota jiddu galeessaa even warroota advaansii ta'an irratti dogongora akkanaa ni mul'ata yeroo tokko. Kanaafiyyuu isin amma dogongora tana yoo beektan baay'ee isin fayyaddi jechuudha. Kanaafiyyuu subscribe godhaa warroonni haaraa taatan, viidiyoo moo like godhaa eegalaayii yaada keessan nu barreessaa. Akkasumas ammoo warroonni direct onlineidhaan barachuu barbaannaa dafnee afaan Ingiliffaa kana dubbisuu, barreessuu, haasa'uu barbaanna jettan lakkoofsa bilbilaa keenya nu dubbisuu dandeessanii jechuudha. Telegiraamaan, Imo yookaan WhatsAppidhaan jechuudha. Kanuma. Okay. Kanaafiyyuu amma mee dogongorawwan jiran kamiidha? Dogongorawwan akkamiiti jechuu barbaaddan fakkeenyaaf jecha kana laalaami. She play football every day jedha. She play football every day. Maalidha mee asirratti rakkoon isaa maal isinitti fakkaata? She play football every day. Laal amma maal isinitti fakkaata? Ruulii akkamiitti jira isinitti fakkaata? Subject verb agreement kan jedhamu. Subjectii fi verbiin agree waliin deemuu qaba. Waliin deemuu qaba jechuudha. Walii galanii waliin deemuu qaba. Kanaafiyyuu asirratti maalidha? She play osoo hin taane akkamitti sirreessinaa? She plays football every day. Kanaafiyyuu she plays football every day jenneetoo sirreessinaa jechuudha. Laala amma asirratti. She plays. Maaliif isinitti fakkaatan? When the subject is he, she, it, we add s to the verb. S maalitti verbiitti dabalaa jechuudha. Maali yoo ta'an? She yoo ta'an fakkeenyaaf she plays jettanii jechuudha. He plays jettan malee play qofan jettanii jechuudha. Maaliifi she, he fi it kan jedhamtu tun yoo dhufanii jechuudha. Laala amma kun kashiidhaan fakkeenya fudhannee. Amma fakkeenya lammaffaa yoo laallu fakkeenyaaf she like coffee ni jennaa? She like coffee ni jennaa? No, we can't say that. She likes coffee jenna. Why? We need to add s to the verb. Maaliifi she waan jedheef jechuudha. She yoo ta'e maalii itti dabaluu qaba jenne? Itti dabaluu qabna jennee jechuudha. Kanaafiyyuu kana amma fakkeenyi sadaffaan ammoo he play football. Sirriidhaa kun? He play football hin jennuu jechuudha. Maal jechuu qabna? He plays football. We need to add s to the verb. Verbi irratti s daballaa jechuudha amma asirratti. He plays football jettanii maal gootan? Sirreessitanii jechuudha. He plays football jettanii sirreessuu dandeessan. Kanaafiyyuu fakkeenya sadii laallaa misteekiiwwan yookaan dogongorawwan hundaa irratti jechuudha. So the second mistake is using a or an incorrectly. Amma kunniin ammoo a fi ani haala sirrii hin ta'iniif fayyadamuudha. Let's see. Fakkeenyaaf amma a apple and banana. This one is mostly for beginners. Kuni warroota jalqabaatiif irra caalaa baay'ee kan rakkisu. A apple ni jedhama? Jedhamu miti? An banana hin jedhamu. Kanaafiyyuu maalidhaa fakkeenyaaf an apple jenna. An apple. A banana jenna. Maaliif? Warroonni kun kana hin beekne laala amma booda ifa sinii taati waan ta'eef jechuudha. Ruuliin isaa maalidhaa? Use an before vowel sound. Vaawulii yookaan ammoo dubbachiistuu dura aanii fayyadamta. Argitanii miti dubbachiistu 5 qofa jira. Kanaafiyyuu aan kan jettu tana maal dura fayyadamtanii? Vaawulii yookaan dubbachiistuu dura. Salphaadha baqa. Kanuma qabadhaa. Sana booda fayyadamuu dandeessa. Fakkeenyaaf aan apple jenna. Maaliif apple kan jedhu biratti dhaan jammara yookaan dubbachiistuudhaan jammara waan ta'eef jechuudha. Saniif aan apple jettan. Kuuwwan ammoo dubbifamaa yoo ta'e immoo jechichi sun fayyadamta. Fakkeenyaaf banana, book, cake, jettanii fayyadamtan. An apple, an elephant, an umbrella,
Wantoota akkanaa kana fayyadamtanii jechuudha. Aan yoo ta'e maalii fayyadamtu? Vaawolii waliin fayyadamtanii jechuudha. Okay, amma fakkeenya lamaan takka itti dabalannaa. So, fakkeenyaaf lammaffaan a book is on the table. Argitanii? An book is on the table hin jennu jechuudha. An book is on the table. Kunniin amma warra beginneridha yookaan jalqabaati kan dogongoru yeroo baay'ee. An book is on the table. Sirriidha yoo jedhamtan sirrii miti. Why? B is it's not vowel letter. Maalidha? Vaawolii miti dubbifamaadha jechuudha. So, konsonantii waan taateef jechuudha. B'n book kan jettu e fayyadamuu qaba. So, the correct a book is on the table jennaa jechuudha. Okay. Fakkeenyi sadaffaan ammoo a orange is sweet. Is it correct? A orange is sweet. Sirriidha kun? Sirrii miti. Why? An orange is sweet jennaa jechuudha. An orange is sweet jenna. Why? Oon sun vaawolii waan taateef jechuudha. Oon sun saawundiin isheetillee vaawolii waan ta'eef sagaleen ishee vaawolii sagalee dubbachiistuu waan ta'eef sagalee dubbachiistuu ta'e immoo maal fayyadamtan? Aan kan jedhu tana fayyadamtanii jechuudha. Okay. Very good. Fakkeenya lammaffaan kana. Inni biraa immoo ruulii sadaffaa gara ruulii sadaffaa yoo dabarru seerri sadaffaan yookaan dogoggora yeroo baay'ee namoonni wanti jedhan wrong use of proposition. Proposition karaa garaagaraatii baay'eedhaa kan fayyadamnu garuu har'a tokkoon isinitti himaa jechuudha. Tana qabattan. Let's say I am good in English. Kun sirrii isinitti fakkaataa? Mee kun amma warroonni jiddu galeessaatillee yaalame. I am good in English. Is it correct? Or something is wrong with this? Right? I am wrong in English. Hin jedhamu. Maalidha? I am wrong. I am good at English. Maal isinitti fakkaata? After good use at not in. Gudii booda maal fayyadamtan? Aatii fayyadamaa. Wanta tokko amma fakkeenya iskiilii keessan amma ibsaa jirtan. I'm good at English yoo jettan afaan Ingiliffaa kiyya bareeda jechaa jirtan yoo ta'e afaan Ingiliffaa irratti bareeda jettan. Kanaafiyyuu gudii booda aatii fayyadamtanii jechuudha kontekstii akkanaatti irratti yeroo baay'ee kana ilaalaa. Fakkeenya akka baratameef. So, fakkeenyonni biraa immoo waanuma propositioniiti maybe good ta'uu baachuus danda'a. Dirqama good qofaa miti yeroo hundaa kan nuu dhufu garuu amma lamaan takka ona isinitti itti dabale ni laaltu jechuudha. Fakkeenyaaf she is interested on music ni jedhama mee kana. She is interested on music. Sirriin isaa maal isinitti fakkaate? She is interested in music jedha. Amma laala asirratti maaliin interested kan jettu tana laala. Interested kan jettu yoo dhufte maal jettan? In kan jedhu fayyadamtan. She is interested in music. It's not on music. She is interested in music jettanii jechuudha. On music osoo hin taane in music jettanii jechuudha. Kana qabadha. Fakkeenya sadaffaan ammoo he depends in his parent. Laala amma immoo in illee iddoo itti fayyadamne ni jira jechuudha. He depends in his parent. Kana ni jenna? Hin jennu. Maaliif? Depends kan jedhu sana yoo dhufe on kan jedhu fayyadamnaa jechuudha. Depends. Amma asirratti keywordiin isaa depend kan jedhu sana. He depends on his parent jettan. He depends on his parent. Kanaafiyyuu laala amma asirratti depend kan jedhu kun yoo dhufe onidha. Depends on. Laala dhaggeeffadha. Depends on jettanii interested in jettanii good at jettanii jechuudha. Laala kana addaan baafachuu qabdanii. Okay. Inni biraa immoo afraffaan jechuudha. Misteekiin yeroo baay'ee dogongorri afaan Ingiliffaa keessatti uumamu. Inni afraffaa maal isinitti fakkaate? Confusing tensiiwwaniin yoo fayyadamnu yookaan hennaa yoo fayyadamnu yeroo dogongorru jechuudha. Fakkeenyaaf I go to school yesterday. I go to school yesterday. Sirrii isinitti fakkaata? This one is wrong, right? I go to school yesterday. Sirrii miti. Maaliif? Yesterday dha wanta darbe kan ibsinu sana immoo maalidhaafi verbii past form yookaan ammoo darbeenna agarsiisu fayyadamuu qabna. I went to school yesterday jechuu qabna. Go to osoo hin taane gootuun present formidha. Yesterday kan jedhu immoo pastidha. Waliin deemuu waan qabuuf I went to school yesterday.
I went to school yesterday. You can say that. Akkasii jechuudha. Fakkeenyaaf lammaffaa ilaala. She eats breakfast this morning. She eats breakfast this morning. Amma asirratti maal isinitti fakkaate? Wanta darbeedha kan ibsuu barbaanne asirratti amma. Wanti beekuu qabdan as keessatti nyaachuun ishii darbeedha. Ganama darbe. Amma fakkeenyaaf isheen gara sa'aatii 5-6tti haasa'aa jirti haa jedhu. Garuu kan nyaatte ganama. Already nyaatteerti. Kanaafiyyuu isheen nyaattee jirti. Nyaattee turte. Wanta darbe ibsaa jirtan. Kanaafiyyuu this morning illee ta'u she ate already. The action is already completed. So she ate breakfast this morning. Isheen qorsee ishee yookaan ciree ishee ganama kana nyaattee jirti. Already completed action. So we use past form here. Fayyadamnaa jechuudha. Akkana. Amma immoo fakkeenya sadaffaa ilaalaa. They play football yesterday. Amma kun fakkeenya tokkoffaati wal fakkaataa. Tensiin kun amma maalidha? They play football yoo jennu present formidhaa miti. Yesterday kan jedhu immoo pastidha. Akkana xiqqoo waliin wanti ta'a waldhaa. Kanaafiyyuu maal goonaa? They played football yesterday. Played goonaa past formii goonaa jechuudha. Akkana. So kana amma immoo kan dhumaa jechuudha. Kan dhumaa double negative kan jedhamu jira jechuudha. Use only one negative words in a sentence kan jedhu jira afaan Ingiliffaa keessatti. Sentensii tokko keessatti negatiivii tokko fayyadamaayi kan jedhu jechuudha. Laala amma fakkeenyaaf I didn't see no one. I didn't see no one. Sirriidhaa kun? Sirrii miti. Maaliif? I didn't kan jedhu kunis negatiiviidha. No one kan jedhu illee maalidha? Negatiiviidha. Kanaafiyyuu no, didn't, did not waan lama fayyadamne jechuudha. Garuu ruuliin keenya maal jedha? Use only one negative word in a sentence. So to follow this rule, I didn't see anyone jedhneetoo maal gochuu dandeenya? Sirreessuu dandeenya jechuudha. I did not see anyone. I did not see anyone jechuu dandeenya jechuudha. Let's see the second example. She doesn't have nothing. She doesn't have nothing. There's something is wrong here. Doesn't is negative. Nothing is negative. There's two negative here. So we need to take only one negative here. She doesn't have nothing. Doesn't kan jedhullee negativeidha. Nothing kan jedhullee negativeidha. She doesn't have anything jedhaatoo jijjiira. She doesn't have anything. Nothing hanga jettan anything jettanii maaliif negative already ni qabdan. Isheen homaa hin qabdu jechuu barbaaddan. She doesn't have anything. Isheen homaayyuu hin qabdu jechuu barbaaddanidha. Kanaafiyyuu maal jettanii? She doesn't have anything. Why? We don't usually use two negative in a sentence. Okay. The third one is, the third example, we can't find nowhere to go. Here, there is two negative here also. Can't and nowhere. So we need to omit one of negative words here. We can't find nowhere to go. We can't find anywhere to go. We need to correct like this. We can't find anywhere to go. Nowhere kan jedhu san gara anywhere kan jedhutti jijjiirtanii jechuudha. Kanumaa akka irraa fayyadamtan abdiin qabaa. Mee fakkeenya siniifan kennaa. Fakkeenya already laallee jirra. Kan ammoo hojjedhaa ammoo ammasin kan hafan hojjedhaa. Onlaayiniidhaan barachuu barbaaddan na dubbisaa. Nagaa ta'a.